miti. Dhamaatii koo waggaa afurii halkan tokkoon na jalaa gubaniiru. Akkaawuntii koo waggaa afur guutuu idda dadhabee fooloorii 680 ga'e halkanii guyyaa irratti hojjedhee hirriba koo dhabeettiin dhamee na jalaa gubaniiru. Waa balleesseen miti. Afaan Oromoo maaliif dubbataa? Afaan Oromoo dubbatee akkamitti akkasitti boquu ol qabatee deemaadha. Hin beektu hundumti keessan namatti bu'ee nama arrabsee hammeenya hojjedhee hin beeku. Garuu akkaawuntii koo na jalaa gubaniiru. Isaan duwwaatti na hambisuudha yaadan. Garuu kan hin milkaa'uuf uummanni koo jira. Hundumti keessan akkaawuntii kana like, share, repost, copy link, do it gochuudhaan na bira dhaabbadhaa. Duwwaatti hafuun hin jiru. Deemsitti fufa. Nagaani faraarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo jirtu nagaa keessan galata waaqayyoon nagaadha. Egaa bara jiraannu keessaa oduu gammachiisaa dhaga'uudhaaf gurri keenya baay'ee fagaateera. Guyyaadhuma guyyaatti waan haaraa waan nama gaddisiisu dhaga'ama. Isa kaan lubbuun bahee, isa kaan lafeen cabee, inni kaan otoo jiru wanti hedduun jalaa miidhamee guyyaadhaa guyyaatti gurri keenya oduu gaddaa dhaga'uudhaan garaan keenya baay'ee madaa'eera. Du'allee itti barreerra baay'uma kanarraa jeffannu dhagnaan nu baheera jechuudha dhugaadhuma. Naasuun du'aa kun nurraa achi fagaatee jira. Garuu haddatti kan ijoollee gola hambaa kun hadda ta'eetu natti dhagahama hana. Egaa sanas ta'e kanas waan ta'e keessaa isaan ala kan ta'e tokkollee hin jiru akkuma macaafni qulqulluun jedhu. Obboleettii keenya asirratti argaa jirte kana waaqayyo lubbuu isheef iddoo boqonnaa haa laatu jenna. Maatiif hiriyoota isheef maraaf immoo jajjabina hawwina. Tarii namni kun gaa'ela qabaachuu dandeessi, daa'ima qabaachuu dandeessi hin beeknu. Waaqayyo waan jiraatan jajjabina isaaniif haa kennu. Egaa namni kun harkaanii kan isheen of ajjeefte akka odeeffamaa jirutti lubbuu du'aaf guyyaa waaqayyo eeggattu waan rakkinni nutti ulfaateef waan jireenya nutti hadhaa'eef lubbuu keenya irratti murtoo fudhachuun baay'ee badaadha obboloota koo. Egaa obboleettiin boqottee warra jiraniif dhaamsa. Adaraa keessan biyya lafaa hammam ulfaatu hammam jireenyi hadhaa'u gola hambaatti lubbuu keenya irratti murtoo fudhachuun hin barbaachisu. Waaqayyo kana hin jaallatu. Namni of ajjeese akka waan nama ajjeeseetti kan lakkaa'amu. Sababni isaa lubbuu baase jechuudha. Lubbuu irratti aangoo tokko hin qabnu. Lubbuu baasee lubbuu keenya du'a kan oolche gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wabii lubbuu keenya. Kanaaf akka waan lubbuu irratti aangoo qabnutti haa ta'u sanas ta'e kana waaqayyo gooftaan haraaraa lubbuu isheef haa godhu jenna. Amma ammaatti maatiin ishee akka waan hin argamnetti kan haasa'amaa jiru. Adaraa keessan namni beektamu mucayyoon kun dhalattuu Bishooftuuti jedhamaa jira. Maqaan ishee Immabeet Tulluu Gubbaa jedhamti. Egaa akkuma miidiyaa garaagaraa irratti argaa jirru eega duutee ji'a 7 biyya Ooman keessatti jedhamaa jira. Madaamii ishee waan galateeffadhaan reeffa ji'a 7 ofirra teechisuun ishee baay'ee nama gaariidha dhugaa. Waaqayyo immoo maatii isheetiif reeffa isheellee karaa haala mijeesseef akka galtu haa taasisuuf jenna. Namoonni achi jirtanillee karaa obboleettiin kun gara Itoophiyaatti hin deemtu. Ammas ni danda'ame otoo yaalii gootanii baay'ee namatti tola. Gatii keessa waaqarraa argattu galatuumaan isiniin jedha. Inni kan biraan immoo oduu tiktookii irraa miidiyaa hunda dhuunfatee waa'ee gubachuu akkaawuntii raachuu fi abbaa abdiiti. Dhugaa dubbachuuf baay'ee garaa nama nyaata, baay'ee gocha jibbisiisaadha. Ijoolleen kun biyya keessa taa'anii dadhabbii garaagaraa otoo qabanii daataa isaaniitiin akkaawuntii kana guddifatanii beekumsa qaban dhalootaaf qoodaa otoo jiranii beekumsi isaanii kun immoo arra beekamtii isaaniif kenninaan inaaffaan nama keenya irratti ka'ee akkaawuntii isaanii gubuun dhugaadhaan baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Sagalee raachuu dhaggeeffadhee mimmaan qabachuun dadhabesuma dhugaa waaqayyooti. Dadhabbii waggaa 4 halkan tokkotti akkas nama jalaa gochuun baay'ee abdii nama kota jechuudha. Nama keenyaaf garaan nama cita. Namni inni guddate eessaan achi siqaa. Ijoollee isa guddate jajjabeessanii takka inni caala guddatu yaada isaa hamilee isaa jajjabeessu karaan qina isaatti bira dhaabbatu jennaan inni kan keenya isa guddate irra ciqilfata.
waaqumtii dhaloota haaraa nuuf haa kaasu kan garaa waliif laafu. Lammiin biraa xiqqaasaa guddifachuuf tattaafata inni kan keenya immoo guddaa xiqqeessuuf tattaafata. Baay'ee na gubee anaan dhugaa. Baay'ee na gubee jechuudha. Hirriba koo dhabee jedhannu halkan liiviirra taabulee geemii yoo taphatu yoo liivii seenu hirriba isaarraa kutee gammadee otoo hin taane gaddaa yookiin namni kun beela'eeti yookiin quufeeti halkanan asii tiktookirra gubachaa bulu iddoo ta'een gahaa jedheeti. Tarii galii guddaa irraa argachuu danda'a yookiin galii xiqqaa irraa argachuu danda'a garuu uummata isaa bu'aarsuuf jedhee dhugaa. Amma kana dadhabuunsaa nama isaa fuulduratti Oromoo keessatti gurraa argachuunsaa beekamtii argachuunsaa isaaf waamilee tokkodha. Namni kun jireenya akkamii akka dabarsaa ture hundi keenya dhageenyeerra otoo akka seeraati jechuudha. Otoo akka seeraati eega seenaa raachuu dhageenye dhugaadhuma kan duraarrayyuu bira dhaabbannee jajjabeessuu qabna. Maaliif namni kun akka miidiyaa irratti arginu miti chaalenjiin darbee too'ee as ga'ee haalota inni dabarsee as ga'e yaadannee nama kanaaf caalatti hamilee ta'uu qabna. Namni kun irra waan miidiyaa irratti beekameef qofa jabaadha otoo hin taane jalqabumarraayyuu kaasee nama jabaa akka ture jireenya akkamii dabarsee akka as ga'e baay'ee keenyaaf fakkeenya ta'e baay'ee keenya nu barsiiseera seenaan nama kana caalayyuu bira dhaabbanne namni kun akka aamileen isaa jajjabaatu qooda gochuu aamilee isaa gadajjeesuun kun waaqa fuuldurattis waan badaadha. Kanaaf kana booda nama kana haa jajjabeessinu fooloo gochuudhaan namni please kana booda haa jajjabeessinu raachuu namoonni tiktookii fayyadamtan fooloo godhaa koppii liinkii godhaa fi riipoostii godhaa. Islaan beektu siniyyuun illee badaan beeku dhuguma waa'ee tiktookii kana dantaasaa hin qabu garuu baay'eetti natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Ani immoo bakka amala koo keessa waan natti dhaga'ame tokko amma na danda'ame amma hin beeku yoon dubbadhe malee keessa kuna nyaata yeroo mara bakka miirri sun amma kana yoon dubbadhe waan oolmaa tokko waliif natti fakkaata jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Baay'ee keessa kuna nyaate kan guyyaa gaafa dhaga'eeti jechuudha. Nama jajjabeeffamuu qabutu amma kana laaffisuudhaaf gad deebisu jechuun baay'ee hinnu nama jabaadha. Chaalenjii kana caalayyuu dabarsee as ga'eera. Kana immoo muudannoo godhee waan haamilee dhabuu miti. Deemsi itti fufa dhennu deemsi itti fufa dhugaa nuti immoo Oromoon bira dhaabbannaa jajjabeessinu 600,000 dhabe kana otoo hin taane miiliyoona galchuu qabnan isiniin jedha. Hordoftoonni tiktookii marri keessan namoonni hin fayyadamne illee dhugaa seenaa tiraachuu fooloo godha. Lakkoobsumti fooloo isaayyuu haa dabalu namni inni kaan daawwataan isiniin jedha. Gargaara obboleessa keenya kana guddisaa nuuf haa guddatu. Obboleessi isaa obboleettiin isaa haati isaa abbaan isaa numa har'a warra jirudha. Nama kana gargaaraayi. Namni waan guddaayyuu waliif godha obboloota koo. Namni kun immoo miidiyaan isaa haa guddatu beekumsa qabu dhalootaaf haa qoodu isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhuguma baay'ee natti dhaga'ame narra. Viidiyoo gadhiifachuuf sagantaa qabaadde otoo hin taane suma dhugaatii waa'ee raachuu maaliif akka ta'e hin beeku baay'ee keessa goona gube. Anoo dantaa tiktookii qabaadde otoo hin taane dadhabbii nama kanaa dadhabbii ta'e natti dhaga'ame. Daataa isaa gubaatii hirriba isaa dhaba waan meeqa ta'e har'a gaafa dadhabbii isaa of harkaa dhabu ammuma akka namatti dhaga'amu laala. Nutuu siif jirra haa jennu raachuudhaani warri tiktookii fayyadamtan immoo du'iitti godhaa hordoftoota keessanii fooloo godhaa jedhaanii sheer godhaa miidiyaa qabdan irratti. Maqaa isaa Raajii Tasfaayee jedhama banatee jira ammas maquma isaatiin sarchi gochuudhaan deemaatii hordofaan isiniin jedha. Galatoomaa gooftaan isin eebbisu. Koo waggaa 4 halkan tokkoon na jalaa gubaniiru. Akkaawuntii koo waggaa 4 guutuu idda dadhabee fooloorii 680 ga'e halkanii guyyaa irratti hojjedhee hirriba koo dhabeettiin dhamee na jalaa gubaniiru. Waa balleesseen miti. Afaan Oromoo maaliif dubbataa? Afaan Oromoo dubbatee akkamitti akkasitti boquu ol qabatee deemaadha. Hin beektu hundumti keessan namatti bu'ee nama arrabsee hammeenya hojjedhee hin beeku. Garuu akkaawuntii koo na jalaa gubaniiru. Isaan duwwaatti na hambisuudha yaadan. Garuu kan hin milkaa'uuf uummanni koo jira. Hundumti keessan akkaawuntii kana like, share, repost, copy link, do it gochuudhaan na bira dhaabbadhaa. Duwwaatti hafuun hin jiru. Deemsitti fufa.